yoo qajoote achirratti allage wallahi warri suudii jirtamee dubbadha. Suudii kana keessatti irra hundi akkas irti suudii keessaa hundi siidha. Dhalaan teenya meeqaa jirata tasfaa furattee dhiira biyya kanaa dhistee ani gaa sadi biyyaa wal gaafannaa warra biyyaa akka warra biyyaa jechuun barmaqaa jechuun ammas biratti yoo fardibeetii deemtellee yoo fakkii amma wanti ragaalee adda addaa ragaa obboleessa kiyyaan ta'aa jee barreeffama fa'aa sagalee fa'aa waan akkasii meefi yoo qaqqabaattee maallaqa gisee dabarsitu fa'aa wanta dabarsirisitii maallaqa itti farqii yoo qabaatte meefi shantama si wanni jechuu dandaasi galee garuu inni gaafattee si dorkatee si didee jira maqaa keetti si deebisa siin jee. Ani amma maallaqa caalaa dura kenni ganna dhiisuun barbaade maal fi ani suudiin jira nama alhamdulillah yoo ni fayyaa qabaadde dalagaddeetiin argadda amma ishee isumaan adda ba'uu jaaladde lubbuu kiyya jiraachisuudhaaf isumaan adda ba'uun filadheen namni jiru namni fayyaa qabu waa hunda argataa waa hunda qabasi saniifu osoo isumaan adda baanii disina jaa amma inni qabeenyuma keetirratti fuudha jechuudha. Yaa qabeenyuma keeyarra fuudha. Namni waan akkanaa bar wallahi miira keessa nama galchiti yaa Oromooti yaani beektan hedduu si'aasi. Garuu hedduu jira namni hedduu meeqaa jira wallahi qaboo jiru. Amma qabeenya keetirratti fuudhetuun dalagaa jirti moo taa'u jirti akka madaamitti? Isaan gaa amma aruusaa'u kanaan. Qabeenya keetiin aruusa taa'aa jiranii? Yaa amma aruusa jiran isaan. Bade qabeenya keetiin aruusa taa'aa jirti? Wanni itti filadhee sajjeesuu filadheefu maaliif tanumaa fi warra? Haara tamachaa. Way ajaa'ibaatu jira wallaahi. Rakkoon guddoon tana laallu. Dhalaan teenyallee gisa jaarsa namaa jala akkatti iyya baastee deemtu gisa jaarsa namaa heerumtu akka inni boruu ishirratti fuunee takka akkasitti ilaalti ilaal akka ishii tana jibbeessa ishii tana qofa jaalatu akkasiif gooti. Garuu dhirti biyya kanaa hedduu jira wallahi warri suudiidhaan dubbatu malee dhalaan teenya hedduu obsa qabdi maashaallah. Dhalaa gisa jan uffata uffatanii dhalaa ta'an qofaaf wanti miti dhalaa wal keessa jirteen. Ajjeesu si yaadini waan ansi gorsu keessa hamtuu yaadin shi hamtuun bireedaan miti dhuma kee balleessa ati gaaruma yaadi rabbii waliin jee rabbiin keessa caalu si fida namni si miidhee deeme inuma gaariin ta'u wallaahi wabillaahi kanaanaa miti dhaana kana waan rabbiin keenya jee namni aslan namni si miidhee namni nama miidhee tokko rabbiin jazaa isaa hin kafalaaf amantii keenya jazaa ni argata wallahi so ati gani yoo kabadii atis deebitee karabbii obsuu dadhabdee badii deemtee balleessitee eegan waan harkatu takka illee hin jiru garuu rabbiin jazaa kan keessii kafala wanta warra ajjeeseeti itti naqi ijoo kanas hin dhagayin isa ajjeeste taanaan jireenyi kee ni bada jireenya kee jiraachuu barbaadde yoo taate waan akkanaa yaadin ajjeesuu zeetii irratti naquus hin barbaadin. By the way, barnoota mana barumsaa deemanii baratan caala barnoota miidhamtee barattu. Barnoota jireenyi si barsiisutu guddaa. Barnoota daftara qabattee qalama qabattee mana barumsaa barattu caala barnoota rakkoon sitti fidduutu si barsiisa jechuudha. Wanti sitti dhufe kun si barsiisee darbuu qaba malee sis fuudhee darbuu qaba. Because yoo haati waa balleessitu ta'e atillee walumaan badda waan ta'eef. Kanaafuu gawwaa hin ta'inaa maallaqa keessan qabadhaa. Jaarsa maallaqa hin keetirratti si gargaaru si jabeessu yoo ta'e malee ifii sin gargaaru feetuma fudhachuu barbaadu yoo ta'e sun jaalalaa miti sun bultis ta'uu hin danda'u. Aslan shari'aa keenya keessatti dhiirri tokko dirqama bultiin dhageeffatu maaliif qarshii takka hin taane? Dhiirti Oromoo jechuudha Suudi Arabiyaa keessa jirtu ani Oromoo ta'uun isaaniitu shakkii hin qaban beektaa garuu aanuma jiraatanii maan jettu. Isin gawaa ta'uu hin qabdan si galee laa dubartiin bilti ta'uu laa dubartiin aayidii qabdi jechuudha. Si galee dhugaadha jaalalti nama gawweessa garuu jaalalti hanga
maqaa obboleessaatiin qabeenya isaa ta'utti si gawweessuu sirra hin jiraatu. Bareedu sooshaal miidiyaa fayyadamtaan miidiyaa kanarra waa hedduu arguu dandeessa. Namni miidiyaa kana waa hedduu namoota hedduu waan akkanaa warra barsiisu jira. Si galee akka fedhe yoo jaallatu ta'e ifii isaatiifuu si gargaaraan jiru kan kee fuudhee isarra darbee fira isarratti hanqa godhu sun I don't know akka fayyatti kun naaf sirrii miti jechuudha. Si galee kanaafuu ati mana madaam dadhabdee hojjettee anama emotional si godhuun barbaadu of ajjeessu waan jiru keessaa bahi isaan balleessu waan jiru keessaa is bahi. Yoo dandeessa dachiisan deebbachuudhaaf yaalee manguddoo maal ergiti. Inshallah rakkoon waggaa meeqa waliin jiraattan? Amata lama. Ati maallaqa amma see godhatte hin qabdu? Laa nama ni qabu alhamdulillah. Waan see godhatte ni qabdami? Abshir wakka? Waan aara dhufee hundaa'u narraan fachiiste rakkoon qabu. Homaa yaadu maalleen wanti ilaalla dhageeffadhu maalleen ammaati fanyaa dhabde kunillee hin dhufa si galee wallaahi wabillaahi ni fidda maallaqa rabbiin bilaashitti ilaalla karaa nagayaatti karaa halaalitti rabbi maallaqa siif haa kennu. Kaama qabdu caala rabbiitti si haa ta'u miidhama kan kee rabbiin amma laali habiibti jedhaan anaaf jettee dhiiste tasii waan isaaf jettee dhiiste rabbii jecha waan dhiisteef jechuu rabbiin illee san caala godhee sii kenna. Abdii hin muratin rabbiirraa ilma namarraa murachuu dandeessa. Ilmi namaa kanumarraa murataniiru garuu rabbiirraa abdii muratin ilmi namaa kan miidhamu gaafa rabbiirraa abdii rabbii silaa namni bara abdii rabbiirra kaa'u dhiisee ilma namarra kaa saniif ilmi namaa dafee nama miidhaa nama caccabsa. Osoo rabbitti hirkatantee ka rabbii qofatti hirkatantee kan namni akka si miidhu sammuu kee keessatti ifa amansiistu ta'e akkanatti wanti hin taasisu jechuudha. Ofiis ajjeesuu yaadiin maalleen illee siitu fide ammallee ni fidda san caalaa harkatti rabbiin jaarsa gaarii siif kenna. Kana booda ballootti baata bareedduu koo cinqii booda ballootu jira zanaa jay zinnatti zibbixi jay habibti qacci qo'a yaalshe jechuudhaan manatsara kee uffattee jechuudha. Viidiyoo kan kee kan tiktok hojjetes viidiyoo kan kee hojjedhu waan isaa hojii qabdu xaqallaliiti dhiisa jechuudha jechuudha. Yoo garuu haa walitti deebitanii nagaa hin jiraatan keellee rabbiin nagaa walitti sin haa deebisu. Nagaa nama akkana miidhanaaf dattee wajjin jiraataa. Maybe anamala akkam badduun taaneef si galee because jaalalti tun hin beekamu maybe amalli isaa sirraa'ee walitti deebisuu dandeessa. Otana booda ina amantuuni bar ilmi namaa kun ifiif si amansiisaa ifiif akka ina mannillee si godha ifiif tasfallee si murachiisa. Ani kana magana namni tokko gaafa wallaahi dhugaadha barbaachis maal jenna ilma namaa tokko gaafa duraa haalaan amanuu tuftee amantii isaa sanirraa waa balleessee amantii isaa san dhabe osuma walii araaramtee akka fedhe taatellee nama san deebistee akka gaafa sanitti amanuu dandeessu. Abadda jaalachuu dandeessu. Because bakka jaalalas amantiis gaafuma waa balleesse san fudhatee deema. Dubartiin immoo amala akkasii qabdi. Bakka guutumaan deebitee rifachiiste taanaan bakka akkuma rifatteetti bakka deebitee si waliin yoo jiraattee illee kan akka isa duraa san si bultaatu dubartii. Teesis በጣም ስትወድ akkuma duraa san jabeessu sirra jiraata malee xiqqishoo rifachiistee onneen si xiqqishoo cabxee taanaan dubartii jechuun sooftiidha guys. Wallaahi inni ta'e sooftii kun jechuun waan xiqqishoon takka yoo rabu ni jiidha. Waan xiqqishoon takka yoo rabu xuriinis akkasumatti irraa mul'atti jechuudha. Dubartiin illee akkasuma. Kanaafuu dubartii miidhinaa dubartii yoo miidhan jireenya keessan hundi abaaramaa ta'a. Dubartii yoo miidhan jireenya keessan hundi azaaba duniyaan isinitti ta'a. Wallahi lazim gahannam ነው የምትገባው ሴት ልጅ የምታስቀይም ሆነ ቶ አትሞ ማስተጋሩ በቃ ዲስ በቃ ያዲንሽው አትከሊ በላሽ
ما أنا وده معلقة جديدة تكتل تنين شي معلقة جسيب قرر Baranne bar namni rakkoo keessa seene waa wanta irraa barataa beektaa.